akkam jirtan hundumti keessaniyyuu nageenyi waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Tole waaqayyo nu gargaaree galgala sanbataa galgala sagadaa kanatti fuula isaatti akka dhiyaannu nu gargaare waaqa keenyaaf galata addaan fo'ame dhiyeessinaa maqaan waaqa keenyaa bara amma bara baraatti kan galateeffame haa ta'u. Mee ilaalaa safan ilma waaqayyoo. Faaruu baay'ee namatti toludha. Mata dureen galgala keenyaa kana kennamuu kallattiidhaan kana wajjin kan wal qabatedha. Isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyoo. Badhinaan keessa seenne ilaallaa gara sagantaa keenyatti kallattiidhaan seenuu keenya dura mee hundumti keenya iyyuu haaluma mijetti fuula waaqayyootti dhiyaanna. Fuula waaqayyootti yeroo dhiyaannu kadhata godha. Waaqayyoo akka inni nu barsiisuuf dhugaa dubbii isaa akka hubannuuf hubannaa akka nuuf kennuu fi kadhaadhaan fuula waaqayyootti dhiyaanneetiin jenna hin kadhanna. Guddaa si galateeffanna ulfina addaan fo'ame si dhiyeessina waaqayyo abbaa keenya carraa jiraachuun ulaatteef maqaa ilma kee maqaa gooftaa kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Ammallee guutummaa jireenya keenya irratti ati moo'i dhugaa dubbii keetii nu barsiisi ofii keenyatti diinatti si dabarsitee nu laatiin. Icciita isa fannifame ammallee gara isa fannifameetti ilaaluu akka dandeenyu yoo akkasii hin taane maddi fayyina keenyaa maddi humna keenyaa ogummaan beekumsi keenya kallattii inni dhufu kallattii biraatii ta'a. Isa fannifame akka ilaaluuf nu gargaari. Maqaa gooftaa kiristoos kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa kunuunsa jaalalaa nu godheef harka ofii isa araaraa isa nurra qabeef waan biraa wanti jennu hin jiru galataan ala waan biraa waan dubbannu qabnu. Har'a immoo kallattiidhaan mee isa fannifame ilaalaa ka jedhu irratti ilaalla. Isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyoo. Yeroo barumsaa isa tariitii warroonni sabsa kallattii hordofaatan isinirra jiruun isinii dubbisa. Akkana jedha. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhee ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'aafi jedha. Ol fuudhamuun hin ta'aaf. Muka irratti ol fuudhamuun Kiristoos Yesuus yookaan immoo fannifamuun gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni barbaachisee fi kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a jedha. Amma isatti kan amanu jireenya bara baraa ka qabaatu yoo ta'e isatti amanuu dhabuun ammoo jireenya badii bara baraa nama fida jechuudha. Jireenya bara baraatiin dhala nama godha jechuudha. Kanaaf sirna jireenyi bara baraa keessa hin jirre keessatti dhufe ilmi waaqa. Gaafa dhufeetiin jedhu jireenya ilma namaatiif jireenya bara baraa ilmaatiif kenna. Ilma namaatiif kenna. Kun kondishinii tokkocha qofa keessatti. Fannifamuu isaa warra amananii fi gara isa fannifamee warra laalanidha jechuudha. Amma qayyabannaa guyyaa irraatiif tariitii diiteelii ka goonu mee lafa Museen itti bofa sibiila diimaa irraa bofa hojjetee fannisa san dhaqnee ilaalleetiin jenna. Iddoon kun seera lakkoofsaa keessa ka uumoofaa keessatti seera lakkoofsaa boqonnaa 21 keessa jira. Boqonnaa 21 keessatti Museen lafa onaatti akka inni bofa kana fannise ilaalla. Baakiraawundii bofti kun fannifamuun barbaachiseef maal ta'ee jennaan kun ta'e maal ta'ee jennaan garas ilaalaa jedhameen ka jedhu wajji wal qabsiifne har'a barnoota keenya diiteelii yaada isaa ilaalleetiin jenna jechuudha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21 afur irratti Israa'eloonni naanna'anii biyya Edoom bira darbanii adeemuudhaaf tulluu Hoorii ka'anii gara galaana diimaa dhaquu irra hin bu'an. Garuu karaa irratti obsa dhabanii jedha. Karaa irratti obsa dhaban. Ammallee obboloota koo adeemsa biyya lafaatii gara samiitti deemnu keessatti rakkinoota gurguddaa baay'eetu nu qunnama. Rakkinoota gurguddaa baay'ee nu qunnaman kanaaf obshiiniin jalqabaallee filannoon dhumaallee ka giddu galeessaallee obsa keenya keessa obsa qabaachuudha. Macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti asirratti obsi qulqullootaa jedha. Obboloota koo asirratti obsi qulqullootaa. Isaanillee amantii Yesuusii kan qaban abboomii waaqayyoo kan eegan obsi isaanii asirratti jira. Sababni isaa adeemsa karaa deemnu irratti rakkina guddatu jira. Nyaataan ta'uu danda'a, dhugaatiin ta'uu danda'a, keessaan adeemsa garaagaraa irratti rakkina gurguddaan uumamu dhufuu danda'eetiin jira jechuudha. Kanaaf oduma dhaquuf deemanii maal ta'an jedhama macaafni qulqulluun obsa dhabanii. Obsa dhabanii jedha. Mee waan kana gadi fageenyaan akka ilaallu barbaada. Obsa dhaban. So erga obsa dhabanii maal ta'aniitiin jedhanii macaafni qulqulluun akkana jedha. Yemmuus isaan lafa onaatti akka dhumnuuf
Biyya Gibxii keessaa nu baaftanii buddeenni hin jiru, bishaan hin jiru, nus nyaata waa'een baafne kana jibbinee jedhanii Waaqayyoo fi Musee irratti dubbatanii jedhu. Waaqayyoo fi Musee irratti dubbatan. Adeemsa keenya gara samiitti kaanu irratti Waaqayyo geggeessaa ofiitiin hundee kaleessaaf dheengadda hundee abboota keenyaa irratti waldaa hundeessee karaa addaatiin akka waldaa sochii isa bara dhumaa kanatti adventii guyyaa torbaffaatitti kennaa raajii kennuudhaan Waaqayyo saba kana hamma kan anitti geggeessaa akka jiru caafanni raajiin lafa nuuf kaa'eetiin jedha. Maal jedhaa? Dubbiin yookaan ammoo raajiin amma irraa jalqabee amma biyya abdiitti nu geggeessu nuuf kennameeraa jedha kitaaba raajii irratti. Macaafa qulqulluuratti immoo Waaqayyo hundee dur dhaabame sanaan alal eenyullee hundee biraa akka dhaabamu hin barbaadu jedha. Nu mijate illee nu mijachuu dhabaate illee hundee bartoota raajotaa irratti ijaaramtanii ittanii jedha. Hundeen dhaabame sun ammoo Kiristoos Yesuus jedha. Amma hundee isa irra dhaabachuu danda'u qabna. Haalonni bitaa nu deebuu danda'anii haalonni nu ulfaachuu danda'a. Nyaanni inni dhugaan Waaqayyo isiniif ta'a jedhee kenneefi mannaatu. Amma nyaata waa'een baafne kanaa jedhan maannicha. Isa Waaqayyo bifa dinqii addaatiin isaaniif kenneetiin jedhe amma kun nyaata waa'een baafne jedhan. Nyaanni Waaqayyo isaaniif kenne iddoo dhabeeti. Nyaanni hin jiru bishaan hin jiru jedhan. Waaqayyo garuu waan nama ajaa'ibeen dhiifne dhagaa keessaa bishaan burqisiisaa isaan gaggeessaa ture. Dhagaa keessaa bishaan burqisiisaa isaan gaggeessaa ture. Inumaayyuu Museedhaan dhagaarra dhaqiitii dhagaa kana dhahi jedhee tokko jennee bishaan keessaa burqee marsaa lammaffaa irratti mootu dhagicha dubbadhu jedheeni inni immoo deebi'ee marsaa lammaffaa dhahee fakkeenya bareedaa Kiristoos dabarseedha. Amma gara yaadaatti isaa deebinu. Osoo nyaanni jiru nyaanni hin jiru jedhan. Sababni isaa akka ofii barbaadanitti nyaata ofii deemuudhaaf isaan gargaara. Nyaata jabina isaanii ta'a jedhee Waaqayyo isaaniif kenna dhiisanii nyaata biraa filatan. Addallee adeemsa biyya lafaatii gara samiitti godhaarru keessatti obsaan danda'uun ka gaafatu amantii Yesuusii warra qaban abboomii Waaqayyoo irraa eeganiidha. Abboomii Waaqayyoo irraa garagaluun amantii Yesuusii irraa garagaluun nuffuu ka jedhu keessa qabata jechuudha. Nyaanni kuni jibbinee ka jedhu wajjin wal qabata. Nyaanni inni dhugaa Kiristoos maal jedha? Buddeenni inni dhugaa inni waaqa irraa gadi bu'e anaa jedha. Buddeenni inni dhugaa inni waaqa irraa gadi bu'e eenyu ni jedha? Anaa jedha obboloota koo. Buddeenni inni dhugaa inni waaqa irraa gadi bu'e anaa jedha. Mee macaafa qulqulluu keessaa itti deebina kana seera lakkoofsaa boqonnaa 21 kana. Maal jedha Kiristoos yeroo dubbatu? Okay, ergaa kana xumurree gara sitti deebi'a kallattiidhaan. Tole, lakkoofsa 6 Waaqayyo yommus bofoota haadhaa qaban isaan gidduutti ergee bofoonni sunis yommuu isaan iddan isaan keessaa namoonni baay'een maal ta'anii jedha? Hin dhumanii jedha. Okay, amma mee yaada kana fuunee gara kakuu moofaatti Addaamii fi Heewwaan wajjin wal biraa qabsiifnu. Addaamii fi Heewwaan kufaatii isaanii Eden gannatiin dura kan ture Heewwaan maal goote nyaataaf wanti kun baay'ee akka inni nama dharraasisu ijatti illee baay'ee akka bareedu nyaatatti illee akka mi'aawu argitee jira. Garuu Waaqayyo jalqaba nyaataaf illee kan isaanii ta'u hamaaf gaarii kan adda baasu jireenya bara baraatiif kan isaaniif ta'u illee kenneeraaf. Nyaatuma kanarratti akka inni Waaqayyo isaan dhoogge nyaata filatamaa ta'ee nyaatatti baay'ee kan mi'aawu ijatti illee kan bareedu yaada jedhuun hawwamte. Ammallee Israa'eloonni wal fakkaataa godhan. Nyaataaf Waaqayyo kan isaaniif kenne jira. Isaan immoo san dhiisaniiti nyaata biraa filatan. Addaamii fi Heewwaan kufaatii isaanitti fide. Kufaatii kana ka fide ka affeere maali? Bofatti. Bofatti. Ammallee Israa'eloonni nyaata dhugaa isa Waaqayyo isaaniif kenne dhiisanii gaafa isaan gara biraatti garagalani ammallee bofa dhiisa Waaqayyo. Hin eeyyame jechuudha. Hin eeyyame jechuudha. Bofti maal akka godhu? Akka isaan iddoof eeyyame. Eeyyame. Achi jalqaballee ilaala. Filannoo ofiitiin gara Waaqayyo irraa gaafa garagaltu itti dhiisa bofatti. Borsee dhimma nyaataa wajjin wal qabatee ammallee. Ilaala. Nyaanni kun maalitti fakkeeffamaadha wanti guddaan? Mee kana xumurree isa yeroo kennaa wajjin wal qabsiifnu. Kanarratti jarri Musee bira dhufanii nuyi Waaqayyo irrattis kaanee waan dubbanneef yakkineerraa
bofoota kana nu irraa akka deebisuuf waaqayyoon nuuf kadhadhu jedhanii Museenis jaraaf maal godhe jedheen kadhate. Maal ture mata dureen isaanii? Bofa kana nurraa haa deebisuudha mata dureen isaanii. Ofii kennaa jijjiiramnaa oduu hin taane, ofii kennaa iddoo kaanitti deebinaa oduu hin taane, waan nu dhufe kana nurraa fuudhiidha. Karaa biraatiin haala jijjiirii. Nuufii kennaa haaluma keessa jirru keessa turraa. Bofa deebisee. Okay, then waaqayyo immoo kan inni jedheeni. Okay, akkasuma falan ta'u bofumamee isaan iddaaru kana bifa biraarraa hojjedhuuti maal godhe jedheen fannis gara isaa ilaalanii jedheen. Karaa biraatiin maal godhan jechuudha? Olaa ilaalanii jechuudha. Fayyinni eessarraa dhufa? Gaararraa dhufa. Waaqayyo immoo Museedhaan bofa sibiila boorrajjii tolchi utubaatti rarraasi. Namni bofti idde gara isaa yoo ilaale hin fayyaa jedheen. Museen kanarratti sibiila boorrajjii irraa bofa tolchee utubaatti rarraasee namni bofti idde hundinuu gara bofa sibiila boorrajjii irraa tolfamee sana yoo ilaale hin fayyaa. Amma falatu dhufe. Falatu dhufe. Falli jiru maal inni? Falli jiru gara fannoo ilaaluudha. Gara fannoo ilaaluudha. Yoo gara fannoo ilaalle maaltu hin jiru jechuudha? Fayyinni hin jiru. Gara fannoo ilaalaa mata dureen hin jiru. Gara fannootti yoo in ilaalle maaliin hin jiru? Fayyinni hin jiru. Fayyinni hin jiru. Gara bofa isa nama iddee sana yoo hin ilaalle maal ta'uu hin danda'u? Fayyuu hin danda'u jechuudha. Gara bofa sanii haa ilaalanii ka jedhaaru akka bofti isin iddineef jedhaan jiru. Namni iddame gara bofa sanii ilaalee haa fayyuudha gaafiin jiru. Namni iddame gara bofa sanii ilaalee maal haa godhuudha? Haa fayyuudha. Kadhamee obboloota koo amma. Yaadni baay'ee murteessaan. Mee ija keenyaa gara iddoo kaafneeti haa deebifnu. Kufaatiidhaaf sababa maaltu ta'e? Seenaa Israa'elootaa keessatti mata duree malaalaa duratti nyaata waan isaanii kenne tuffataniiti nyaata biraa filatan. Interesting. Waan kana ilaalaa. Sababii kanaaf bofa isa eeyyame waan inni. Macaafa qulqulluu keessatti amma moo maal nuun jedha Waaqayyo Kiristoos. Buddeenni inni jireenyaa inni waaqarraa gadi bu'e anaa jedha. Namni buddeenicha nyaatu jireenya bara baraa qaba. Namni isa nyaanne immoo jireenya bara baraa of keessaa hin qabudha. Dubbiin guddaan jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 47 irra laalleetiin jenna 47 irra akkana jedha. Dhugumaan isinitti himaa namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeena jireenyaa. Abaabeliin keessa lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatan. Haa ta'uyyuu malee maal ta'an jedha? Hin du'anii jedha. Amma mannaan inni nuuf kenname Kiristoos Yesuus. Ganamaa galgala isa nyaachuu qabna. Nyaachuu jechuun maal jechuudha? Dooktoriinii gooftaa Yesuus Kiristoos hordofu jechuudha. Fakkiina Phaawulos akkana jedhe. Kana itti deebi'a mata duree kana. Phaawulos akkana jedhe. Isin gidduu yeroo jiraachaa turetti isa fannifame Kiristoosiin beekuu kootiin ala waan biraa kan godhe murteeffadhee ture jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa akkana jedha. Hamman isin bira turetti Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu kootuuf murtee godhadhee ture jedha. Isa fannifame sana akka beeku. Isa jechuudha buddeenni jireenya. Dooktoriinii barnoota isaatti ammallee kan nuuf kennameef. Obboloota kun dooktoriinii kanarraa barnoota kanarraa deebinee taanaan iddaa bofaatiin warra dhumataaru. Fiizikaalee mul'atu pooyizinesii seexanaatiin tuqamnee irra jechuudha. Maal jedhama caalin qulqulluun? Akkana jedha. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon biraan qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu abbaa ilma sobbiraa qaba jedha. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isan simatinaa nagaayyuu isan gaafatinaa jedha. Amma nagaan kun isa kakuu moofaa keessatti Kiristoos yeroo qaban lafar ture mana wayitti dhaqa wangeela lallabaa nagaa jedhaanii yoo ilmi nagaa jiraate nagaa isin jalaa qaba isa Kiristoos jedhaa ture. Maal jedhaa? Dooktoriinii Kiristoos namni hin fudhanne Waaqayyoon biraan qabu jedhaa. Waaqayyoon biraan qabu.
namni barsiisa Kiristoositti yookaan doktorii Kiristoositti qabatee jiraatu ummatu abbaa ilma subbiraa qaba. Amma warroonni doktoriiniin kun sirrii miti jedhanii ladda waan biraa barbaadani warra doktoriinii kan nuffanii nyaata biraa kanuuf ta'u nuuf filattan malee warra jedhanii. Isaanitti ammoo waaqayyo deluushinii itti erga dogongorsaa itti ergeetiin jedhee. Kanaaf obboloota koo hundee abbootaaf raajotaa irratti ijaaramneerra kan jedhu macaafni qulqulluuni Kiristoos Yesuus ilma waaqa jiraataa akka jedhu irratti ijaaramu. Hundi kanaan ala eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Assume that. Yoo tariitii hundee kana dhiifnee hundee biraa irra akka godhaaru ta'e we are choosing another source jechuudha. Madda biraa barbaadataa. Macaafni qulqulluuni wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti macaafotaan qortuu isaanii waan jireenyi argamu sinti fakkaata. Isaan hundinuu waa'ee koo dubbatu jedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos. So namni abbaan fedhe kakuumoof Kiristoosiin booda ka dhufu hundinuu afaan Kiristoosii ta'e warra ergame qofaadha. Maal jedha macaafni qulqulluun? Raajiinii fi seerri amma Yohaannis cuuphaatti jedha. Achiin booda inni dhufu Kiristoostu dhufu. Ka seeras raajiis walitti qabu jechuudha. Karaa biraatti. Walitti qabu jechuudha. Amma Kiristoos kan hundumaa akka qabuudha. Kanaaf namoonni achi booda ergaman warra nu raajii fi jedhanii bifa raajiitiin of course hin taane afaan Kiristoosii ta'anii warra ergamanidha. Barnoota Kiristoosiitiin warra madaalamanidha. Kanaaf doktoriin abbaa fedhee achi as yoo dhufe isa Kiristoos barnoota Kiristoosii kanaan ala ka biraa yoo ka jedhu ta'e obboloota koo ammallee warra summii bofaatiin eddamanidha. Ammallee obshiriin hin jiru. Warroonni summii kana eddamanillee filannoon isaanii ammallee deebi'anii ija isaanii gara fannootti deebisuudha. Ija keenya gara fannootti haa deebifnu. Kaleessa doktoriini biraa keessa sirna biraa keessa turreera. Dhugaa irra bu'uureeffamne akka specifically akka waldaa kiristaanaatti hundee Kiristoos waldaa koo asirratti ijaaradha jedhurraa kaanneerra. Waldaan Kiristoosii kan irratti ijaaramte waldaa koo ka jedhe Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa ka jedhudha. Phaawulos illee akkana jedhe. Hundee dur kaameen ala eenyullee hundee biraa kaa'uu hin danda'u jedhe. Hundeen dur kaameen sun ammoo Kiristoos Yesuusii jedhe. Hundee barattoota raajotaa ijaaramtanii tan ka jedhe isa kana. Akka waldaatti ammoo akka waldaa Adventistii guyyaa torbaffaatitti. Hundeen irra dhaabamne waaqayyo sochii waldaa kana yeroo kaasu hundee irratti bu'uureesse qaba. Namoonni doktoriinii hundee sanii jijjiiranii maqaa isaaniillee walumaan jijjiiratu turre jira. Sababni isaa maqaan kan kenname dhugaa bu'uuraa ka'umsa wajjin wal qabatu hundaa'eeti maqaan kenname. Maqaan qilleensa irratti laayisensiin akkanatti miti kadhuuf. Maqaan dhugaa irratti bu'uureeffame wajjin wal qabateedha. Kanaaf question gaafii namoota hundumaaf keessaanuu namoota Adventistii guyyaa torbaffaa ta'anii. Hundeen keenya ka bu'uureessitoota hundeessitoota waldaa kanaa maal ture? Jijjiirameera moo hin jijjiiran? Yoo jijjiirame maaf jijjiiran? Keessaanuu underline this. Waaqa dhugaa waaqayyo eenyummaa ofii ifa ta'e uduu saba ofiitti hin himini waldaa dhugaa jedhamuun hundeessu. Waldaan takkatti edeniin keessa akka hundoofte mana barumsa Yesuus Kiristoos irra akka ture. Seexanni biree filsifannaa biraa fide. Ammallee sochii gongoraa keessaa waldaa tana gaafa kaasu jalqaba clearly qabachuu qabu isatti amane beekaadha. Akkuma Museen jedhe oduu dhaqee gara biyya Gibxitti hin deemini. Eenyu yoo isaan naan jedhan maal jedhee deebisaaf hin gaafisa. Phaawulos illee gaafii jalqabaa inni gaafate akkuma kufeen eenyu ati ka jedhu. Ammallee waldaan tun bu'uurri. Kanaaf Adventist Review and the Sabbath Herald ka jedhu irratti the name Seventh Day Adventist point to both the Father and the Son. Dhugaan jiru kana. Gara yaada kanatti tasaa deebinu. Gara yaada tasaa deebinu. Israa'eloonni uduu waaqayyo ofii isaati isaan nyaachisu nyaata waa'ee hin baafne kana jedhan. Addallee dhugaa raajiin hundaa'e. Dhugaa geggeessaa akka waaqaatiin hundaa'e lakki isaan hin hubannee hin ifnee fi ganaa irra deebi'anii waa'een waaqayyo isaanii gale. Kana jechuun maal jechuudha? Nyaanni ati jalqaba nu kennitu sun gaarii miti ka biraa jechuudha akka opshinitti. Kanaaf amma kan wayyuu iddamneerra miidhamneerra dhugaadha bofaan iddamneerra waaqa irraa garagalleerra. But the first best option is to return back to the cross. Gara Kiristoositti haa midhannuudhaan mallee waamechuu jiru. Kanaaf galgala kana obboloota koo ilma waaqayyotti kan amane hundinuu jireenya bara haa qabaatu jedhee ka'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:15 wanti inni fannifameef
isatti kana man hundinuu jireenya barbaadatu jedha. Kun akkana jedha. Waaqayyo akkasitti tokkocha ilmasaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Isatti kana man hundinuu jireenya barbaada qabaatu. Look this. Tokkocha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatedha dhugaan dubbisu. Waaqni dhugaa ilma tokkocha ilma dhugaa qaba. Diraama miti kun nama fayyisuuf jedhee maqaa ilma jedhuu hin kennineef dhugama ilma qabu kenna. Nullee dhugama ilmaan waaqayyoo taane dhugama fayyine kana gochuuf ammootu gara fannootti ilaaluun baay'ee gaarii. Greek controversy irraa akkana jedha. The light shine from cross reveal all mysteries. Everything incarnation of Christ is a mystery of all mysteries. The light from cross reveal and mask all mysteries. Kanam gara fannootti ilaalu isa fannifame ilma waaqayyoo. Macaafa kakuu moofaa keessatti waa'ee Kiristoosii inni isa dubbate duuka buutonni waan hin hubanneef namoonni kakuu moofaa keessa Kiristoosii wajjin ture waan hin hubanneef hin qaanaan. Kanaaf Luqaas boqonnaa 24 irratti kana deemtonni Emaa'oosii abdii kutanii yeroo isaan wajjin isaan deeman Kiristoos isaan booddeedhaan dhufee macaafa Musee keessatti macaafa seeraa raajotaa keessatti waa'ee kootiif kan barraa'e raawwatamuun isarra hin jirudha jedhee isa hiikeefi jedha macaafni qulqulluun. Yeroo kana sammuun isaanii maal ta'eef hin banameef. So maal gochuu qaban gara macaafa qulqulluutti deebi'uu qaban. Kanaaf nullee gara macaafa qulqulluutti adeemnu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39 macaafotan qortu isaan waan jireen argamu isinitti fakkaata. Isaan hundinuu waa'ee koo dubbatu jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf nugaa nyaatuma inni nuu kenne san nugaa obboloota koo. Doktoriin barnootuma Kiristoosiitu nugaa. Enough. Ammallee gara isaatti adeemnu. Gara isaatti deebinee jireenya naa jiraannu. Kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo kadha keenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa. Badhinaan keessa deemaa laalaa. Bifa biraatiin ammoo irra deebinee walitti deebinaa. Araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Sanbata gammachuu. Kadhata gabaabaa goonee xumurra. Guddaa galateeffanna. Ulfina addaan fu'ame si dhiyeessina. Carraa jiraattuu nu laatteef galanni si haa ga'u. Amma safaa yeroo keenyaa irratti ati moo'i. Ulfinni kee haa mul'atu. Nullee warra ciccinee ulfina kee mul'isan akka taanu nu gargaar. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kadhanna. Abbaa. Ameen.